godin akkanumatti ilmi dhufaa jetan eeyyee rabbiin asii kana hin argatta jedheen akkasitti ilma dhiiraa kana maqaa Yesuus jedhamu kanaas akkasitti dhaltee argattee jedhan walii gallee inni haadharraa argame heewaan yookaan haawaan abbaa gartuu manaa isii aadamumarraa argamte waaqa ta'uu hin dandeessu maaliif isiin intala waaqayyoon ta'in namarraa argamte kun isiinis qunnamtii saalaa malee saal qunnamtiin alatti argamte Yesuus saal qunnamtii alatti argamee miti ilma waaqayyoo jettaniin maa Maariyaama agartee heewaan maaliif intala waaqayyoon jedhamin kun is not fair walqixxummaa miti jedhana gama biraatiin abbaa Yesuus abbaa qaba hayyee maaliif abbaa qaba Maariyaam haadha waaqayyoo jettee warri gartee ortodoksii peenteen gartee haadha gooftaa keenyaa jedhan okay abbaa Yesuus abbaas ni qaba haadhaas maatii maaliif adda baaftan abbaan kunooti abbaan gartee Yesuus Maariyamaa fi waaqayyoon abbaan maaliif manitaan abbaa manaati fi haadha manaati maal jechuu Maariyaam Yesuus ilma isiiti waaqayyo abbaanis ilma kiyya jedha maal jechuu jedhana akkam jechuu mee na adda baasaa waan kana kanaaf amma isin mira keessa galtanii isin rukutu akkanumatti asirratti gaa inshallah caaltuu teenya baga islaamummaa sii kanne kanumaan sin jedha arrumatti islaamummaa fudhatanii waa hundan barattu guyyaarraa umriin isin dabalti beekumsaas qabeenyaas gartee mindaalee dabalataa deemanamni waa hunda siyaa dabalu baradhu gartee yaani ijoolleen islaamaa baay'een ganaa waa sin jechuun mala kiristaanis waa sin jechuun mala obsi murannoo keetiin kaayyoo keetiin deem kan namaatiin hin deemin ija kiyyatti hin fayyadamtu ija keetti hin fayyadamu sammuu keetti hin fayyadamu sammuu kiyyatti hin fayyadamu waaqayyoon hunda keenyaaf waddaanu kan way miila kiyyaan deemtamoo keetiin deemta caaltu kiyyaan deema heeka kanamaa guyya tokko fudhattee naa kan naamee akka konkolaataa asiniin itti fiigee deebi'atte namarraa takkaa miila fudhattee ijoo hin fudhatu waan namaa kanne san walumaan duuta malee nama dabarsee kan harka kee nama kanuu dandeessa ija kee gurra kee hin dandeessu waan waaqayyoon sii kenne walumaan jiraattee walumaan duuta malee namaa dabarsuu hin dandeessu ergisaa hin taatu kanaaf sammuu namaatti ittiin fayyadamin warri xayyaara tolchee kuni hafuura qulqulluutti hin fayyadamne sammuu fayyadamanii sammuu keetti fayyadameetillee baradhu inshallah tanaan siin jedha gartee Museen bishaan akkana addadhee akkana adda baase akkasi gugu'aan godhe keessa dabare saba Israa'el gartee boofa godhee wanta godhe Nabi Muhammad ji'a bakka lamatti dhoose yaani dhoose ji'a bakka lamatti dhoose yes okay isa kanaan barachuun barbaade baruun barbaade yaa hin barat gizee daa'im suuta gattaayiti ma azirraan bilbila kiyya fudhadhu dhahii feetu na gaafadhu ragaa wajjin sii kanna dubbista kuno quraana siif argaa direessa kee ergee feete kuno hin dubbista wangeela kee hin qabaame bilaashittiin si erga dhugaa wallaahi si erga sooma isaanii tokko jettee amantaati Yesuusiiti hunda waan jedhu waan laal isaan hundi isaanii yaa sabaa an ergama waaqayyooti waaqayyo malee waaqayyo biraa hin waaqeessina Museenis waaqayyo tokkicha ana ergama waaqayyooti waaqayyo biraan waaqeessina akkana jedha gorsa jidduu waaqaa fi namaa jidduu warra jiraatu jechuu jarri kun wannummaan biyya lafaatti waaqayyoon erge kun Yesuusis yaa sabaa akkana ani gartee kaniin ergame kaniin beehee dhufe kaniin keessaa beehee dhufe waaqayyo biraa hin beehee dhufe isaan ni erge dubbiin an dubbadhu kun kan kootii miti kan isaan ergeeti akkana jedhana dubbi waaqayyo barsiisan dubbi isaaniin barsiisan gartee waaqayyottis amana anattis amana waaqatti amana waaqayyotti maal jettee amanta waaqa jettee amanta anattis amana ani waaqayyo biraan dubbi waaqayyo si fide ergamaadha kanuma bar waan biraatii miti okay so sinifi wal qixxee qabu nuti akka islaamaatitti Yesuusitti yoon amanne Abrahaamitti Muuseetti Muhammaditti amanne islaaman jedhamu Yesuusitti ni amanna gartee Abrahaamitti ni amanna hundattu ni amanna waan takka tamataa kana na wareersite osoo narra wangeela dubbisu kakuma faa keessa eenyu Daawit mise David commit a sin akkasidha cubbuu dalagee in sagaggaalee jedha akka waasi gaafadha akka kakuma faatetti namni yoo ejje yoo sagaggaalee maaltu irra raawwatama akka seera moo kakuma faa akka seera Museetti du'atutti murteeffama maaliif hin ajjeefamin Daawit dubartiittidha jechuun akkasii jedhama inni garuu isatti irraa because Daawiti amma Yesuusii Daawiti nama garaa koo jedhan nan jaalladha inni garaa ripeenti ta'uu qaba
gara laafummaa gochuutti miti bara amma gochuun isokee cubbuu gochuun isokee yeroo jedhu beeka gootee immediately deebi'u repent ta'uu qaba. Haa deebi'uu baatus. Walii gallee? Namatti nariifatu ka'a. Karaalee kanaan galchaan qaba. Konkootiin akkasuma. Wadidaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazi. Salaam alaikum. Ifam. Waan jedhe Dr. Ali welcome. Afarsu. Waan jedhe akka wangeelaatitti akka leewwotaatitti leewwota gartee 20 boqonnaa kudhan irratti namni gartee yoo gartee ejjeyoo sagaggaale azzaanii fajr ajjeesaa akkuma quraana keenyatti ajjeefamu qabaa miti ililli. Akka seera Museetti akkasii seera Musee. Akka kakuu moofaatitti akkuma kakuu moofaa jedhe walii gara seera Museetti ni ajjeefamu ni ajjeefamu. Ni ajjeefamu. Daawit maaliif hin ajjeefamin? Inni siin jedhe bareeda fee yaada garaasaa jijjiirrate kan. Haa geeddaratu akka fadhaa godhu. Okay namni tokko akka seera Musee yoo yaada garaa isaa geeddarate ni ajjeefamu ni ajjeefamu. Akka geeddaratus geeddaruu maamtu ajjeefamuu qaba. No jechuun waaqayyo keenya waaqa jarjaree wanta jedhu miti ati deebinaan si deebisa. Seera ka okay. Okay. Maal wanta kun irraa jijjiirte gaaffii kompiitanne no. Ishi adde. Hin fitanne bari gaaffii irraa qabu. So fakkeenyaaf Museen qoyga Museen irra jiru. Sagalee ani na biraan maal? Dubbadhaamee jiran narra bilbilane. Aye Ustazi. Dubbadhaa narra bilbilane. Nagamam. Okay. So fakkeenyaaf Museen irra jiru. Raajoon hundi isaanii yoo irra jiran jechuudha. Karaa isaanii kutanii hojii isaanii raatanii deeman. So amma akkan keessanitti isinis akkasumatti amantu jedhee amana. Garuu isin amma Yesuus akka jirutti amantu. Yesuus olfuma dhufee deebi'ee ganaa du'a. Oo ganaa du'a ofii. Akka keenya inni mutaawaa fi kawara jechuun gartee hin du'a. Maaliif jennee Elijah eenyu ka gara waaqaatti tolbee kan wayidue ninu gara waaqaatti tolbee waaqarra jira. Elias hin du'e. Innan saa qaamaan butamee jira. Butamee wayi hin du'e hin jedhe. Du'ee boqotee kee. Hinduun. Akka. Marre. Oh Yesuus. Oh lakkamee bi Eliyaasiif Yesuusii wal dhootan siyaasiin. Maal jetta? Eliyaasiif Yesuusii tokko miti fara. An tokko wayii jedhee. Du'ee hin siin jedhee bare inni. Eliyaas inni duune is okay. So kanaafuu yoom du'a. Isa guyyaa du'aati isaa kan nuuf haayiruun qabu. Ani isaan keessa. Hinduu. Barsiisaa Madiin galchaa sagalee ta'aa fi uummanni firii koomentii eegaa. Naam doktor. Gaaffii takkaa hodhuun hin dhiyootan. No, Abdul Mas Malim. Ana Malim. No English, please. No English. Ani Absi walite. As na bire gan duma kiya kana jirti di saisi. Ana be mana si tenda ko dia. Abba mana si pastor abar. Nadin. Masha Allah. Abshir. Akasi. Bareda enu namni tokko malaik dinqii hojjeteef waan fedhe hojjetu dinqii sana waaqayyootu isa daleessise miti mee wangeelaan si dubbisaa qoy Yesuus Kiristoos dinqii waaqayyo Yesuus Kiristoos yeroo hojjetan Luqaas gartee 4:20 fi 9 irraa hanqa 30 wayii jira yeroo isa qophaa'anii jira akka inni jidduutti dabareensi gara salaan waaqayyo akkatti dabarse Luqaas 4 qoy dhiifama naa godhaa jirana dhiifama quraana taatee mataa irraan qaraanu Luqaas ni cima kaakun. It's okay. Cima kun. Luqaas 4 29 akkana jedha 29 akkana jedha kanaafis ka'anii Yesuusin daddarbachaa gara gubbee gaaraa mandarri isaanii irratti ijaarsa meetii ol isa baasan. Kana gochuun isaanis fiixee sana irraa ha'anii jedhachirra ka'anii sila jedha ka'anii gad
deebisuu darbachuudhaaf ture. Inni garuu isaanuma gidduu darbee karaa irra bu'e. maal godhe akkuma rasuulaati bar suuraa yaasin keessatti waja'alnaa min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fahum la yubsiruun akkana jedha kun ustaad doktor akkana jedha isa qopheessanii qabanii fi achi gartee waa isa ittiin jedhe tolchanii fidanii inni bakkuma idduma isaanii tan akkan isaan darbe yesus akkanuma isaan wajjin deemee dabre jedha rabbi isaan tiise akkanuma kutee eenyututti buu danda'a reennoo akkanatti isa ka rabbiin namni qaamni isaa jeesuu danda'u hin jiru isa qabuus hin danda'an olii galle no yaa inni aan keenya gandu erjennaa isa waan jedha garuu kan adda isa godhu inni amma yoonaatti duune waan ta'eef ijaars ni jiraata bakka keessummoota keetti deebi'ii yeroo biraa wal agarra waan ta'eef namoota baay'eetu namoota baay'eetu sitti bo'aa jira jalaa nu galchii yoomna galchitaa